Aboo bagana gaan dhuftan hundi keessanuu sheer walii godha. Walii daddabarsaadha. Uummata keenya ka buqqa'aa jiru kana uummata Arsii keessaa buqqisaa jiran kanaaf sagalee taana. Rabbi isin yoo laafisee sheer godha. Irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jechaadha. Hundi keessanuu bagana gaan dhuftani. Warroottan salaamtaa tanan jenne yooyyaa jenne. Warri kiristaanaa warri waaqeffataa hundi keessanuu yooyyaa bagana gaan dhuftani. Uummata keenya kanaaf sagalee ta'uu deema. Uummata waan takkaan isin yaadachiisa. Namoonni irra guddaan namoota sagalee ta'uu kana waan akkam ilaala. Guyyuma tokko bakka wayaa Arsiin buqqaate nama sagalee sii ta'uu hin qabdu. Yaani harka hidhiif cicciniinanii booda hara tapha isaanii, hara geema isaanii, hara maal isaanii deemuudhaa miti sagalee namaa ta'uu. Sagalee ta'uu jechuun haga gartee rakkoon sun furmaata harkattutti sagalee ta'uu jechuudha. Torbaan irraa yeroo takkallee haa taatu, guyyaa lama sadii boodallee yeroo takkallee haa taatu, sagalee namaa ta'uu jechuun wanni kun gartee waan itti fufa ta'uu qabdi. Obboleeyyan keenya akkasitti wal hubachiisa. Amma fakkeenyaaf shifeerrotii Harargee dhumte san gumaan isaanii hin baane namni dubbatiin jiru bakka wacaniituma wayi yaaniituma hoggii laayikii fi baaraaleen heddummaatu jara poostii godhaniituma ichumaan noqutan. Hoggii laayikiin gad xiqqaattu isaan bakka waan laayikiin guddoo barbaadatanii jechuudha. Bultii namaa fa'a, beera namaa fa'a, abaluu ifajjeesuu deemaa fa'a, abaluutu gartee walii huu deemaa fa'a. Kana kutanii jechuudha. Akkasiin sagalee namaa ta'uu jechuun haga dhimmi ati itti sagalee ta'uu jirtu kun furmaata harkatutti sagaleen tee itti fufuu qabdi jechuudha. Saniifuu sagaleen teenya tanaaf itti fufti yeroo hunda. Garuu barkanuma guyyuma tokko dhufeetuma poostii godhee takka guyyuma tokko laayifiin irraa dubbate namni haga kiyya gaafa uummanni Oromoo rakkate bira dhaabattee sagalee ta'u ni jira. Gaafa akkasii sagaleen ta'e gaafa maalii sagaleen ta'e siin jaa sii galee. Akkasiin sagalee namaa ta'uu jechuun haga gaafiin uummataa kallattiidhaan deebii harkattutti sagaleen itti fufuu qaba jechuudha. Sheersii godhanii laayikisii godhanii sun rakkoo miti. Namni keenya irra guddaan sheerii fi laayikii isaa ba'a jechuudha. Akkasii miti. Amma osoon Harargee fixu jiranii, osoo Harargee buqqisu jiranii, osoo Harargee shifeerrotii Harargee jimaa gurguruu dhorkanii si galee kun shiftaan ukkaamsee kutee san iyyuu jirruuti Arsii buqqisan. Arsiis guyyuma tokko irraa dubbattaniituma ustanii jechuudha. Chibooda bakka meemma deebiitama harkattammee naa himu. Ijoollee dirree dhawaa hidhamte san sagalee ta'uu ture. Hidhaa baate namni si jalaa dubbate jira. Sumaatu nama iftuuffachiisu jira jechuudha. Maaliif ijaarama waan jedhamu wal dhageetii waan jedhamu qabdu jechuudha. Guyya lamaa fi sadi poostii goote ganaa geema kee eegaltaa warruma ati gaddisiifte kana hoflaan irraanfachiiftaa jechuudha. Uumarratti sagalee taate sanuu boodarra maal goota hoflaan irraanfachiifta teetumaafuu deebite. Faraqataan ni hofalchiifta, faraqataan wal ficcisiifta, faraqataan ajandaa birooti atummaan itti uumta jechuudha. Mootummichi kana waan hubateef jecha gurraa usiin laatu. Ayi tunguyyuma lamaa sadii iyyitee ustii sigale dhiisinurra. Laali meemma warra kabajaa qabu warra Tigraay laali. Gaafa Gabratsiyoon fonqolcha mootummaa godhee wanta goojjoo innichi kaayee gartee Tigreen itti diiga jee yaade dabloos. Gaafa goojjoo san diigee aangotti as deebi'e manguddummaa nama sadii abbootii amantii itti ergeen isiniin jee. Faarsee bulaan lakkii sheekaa butaanii sobaa, lakkiin sobaa akka maaduroo qabee fiduu ta'a. Abbichuun abbaa mala itti qophaa'aa jira. Dirooyiidhaan qabee fiduu ta'a jedhan. Osoon jettaniiti beekamtii kennee fi Afrikaan akka dhayitee wajjaaso itti Afrikaan irraa kadhattu godhee jechuudha. Mootummaa warreetii beekamtii kenneefii jira jechuudha. Beekamtiillee isiniif hin kenna. Naannoo keessanii bulfatan waan feetanni gootan piliis natti hin dubbatinaa jee kadhachuu jira jechuudha. Ati immoo kan isa gabbaru jiru, kan isaa gibira kafalu jiru, jimaa gurgurachuu sitti hin dhiisu tuffiidha. Manguddoo si duratti jeeseeti gartee harreerra fe'ee reefa magaalaa keessa oofu. Iyyitee hoggii wanni kun deebii naanaa kennamtu jette namni si jalaa dubbatu hin jiru. Mee ilaalan ga'atiif tuffachiifte yaa uummata Oromoo. Faarsee bulaa fi gartee sheekotii manzaraatii fi abbootii hudduu tana gartee abbaa gadaa fi hin jettu tana si galee riphee ololaa wajji abbootii qabeenyaa riphee ololaa hin jaan maqaa isaanii riphee ololaa wajji sakkaree iyyaa kana hunda walii qabaniiti si galee miidiyaa kanarra bobbaasanii konfiisi godhanii jechuudha. Uummanni mormituun isaaniillee tartiiba qaba. Barnuti mormituun teenyallee tartiiba hin qabdu. Abiyyi morma jechaati waan abiyyi gartee magaalaa horiidarii asiisit dhaadhiise. Barsanuu mormituu abiyyiiti. Ogii beeku. Sosaniifuu
cinqii adda addaa keessa jira jechuudha. Uummanni keenya uummata kana konfiishina keessa jiru kana maal goota sagalee isaanii yoo xiqqaate torbaanitti yeroo takka yeroo lama yaadachiiftee sigalee akka gartee uummanni kun sagalee walii ta'u godhuun dirqama keetii jechuudha. Dirqama keetii jechuudha. Amma uummanni keenya buqqa'eeti arsii keessatti ala taa'u jira jechuudha. Maal siin jaa hoogganaan mootummaa dhufee bar shanee buqqisee siin jaa. Shanee san karraa dhorkuu qabu eenyu mootummaadha moo eenyu? Uummanni bar mootummaa kana fedhu haa filatu fedhuun filatiin daazammaara mootummaa kanaaf gibira kafalu jira bar uummanni. Mootummaa kanaan nageenya uummataa eeguu qaba bar. Mootummaa kanaatu uummataa wajji walii galee uummata amansiisee akka uummanni isa jaalatu godhee nageenya uummataa eeguu qabu mootummaa kanaa bar. Warri isaan buqqisan jedhanii sitti himan sun fannoon isaan Oromoo buqqisan jedhanii gartee akka zeena sii dubbisan kun riphee loltoota jechuudha. Heeraan bakka bu'ummaan qaban. Ka bakka bu'ummaa qabu ka addunyaallee mootummaa Itoophiyaati jettee yaamtu mootummicha kanaa jechuudha. Ka gartee uummata buqqa'e, uummata rakkate, uummata rooba dhabe, uummata gartee bu'uuraalee misoomaatiin daandiidhaan rakkachaa jiru. Ka gartee laalee bakka itti godhuu qabu mootummicha kana yoo kana hunda dadhabe aangoo gadhiisuu qaba jechuudha. Hawaasni Arsii kun daandii isaan hin gaafanne. Bishaan naa baasaa jee isaan hin gaafanne. Ifaa naa naqaa jee isaan hin gaafanne. Nagayaani gartee bakkumaan irra dhaladhe keessa. Bakkumaan itti dhaladhee amala sii beeku, qilleensa sii beeku, gartee bakka tanaan jiraadha. Rabbiif jecha na dhiisaa jee kadhatee dadhabee. Sigalee. Namni tokko hoggii qilleensi tokko haa oowwu haa dilallaa'u hoggii keessa dhalatee qaama godhatee itti wal barate bakki sun gartee Ameerikaa caaltiifi jechuudha. Bakkuma jiru santu Ameerikaa caalaafi jechuudha. Achirraa yoo namni si buqqise ganaa siistama lafa si geessaniitiin wal fudhachuu Oromiyummaa maa taatu. Amma fakkeenya namni Harargee irraa buqqisanii Wallagga fidan hagam takka rakkate aadaa bakka sanii qilleensa bakka sanii naannoo sanii wajji wal fudhachuudhaaf hagam takka rakkate. Siigale. Uummata kana ammaas hoggii buqqisanii fuudhanii biyya deebisaa geessan mootummaan jala deemtee eessa maal taatan qubattanii gatteessanii sheekotiin jala deemtee qubattanii gatteessanii abbaan gadaa ka jala deemee qubattanii gatteessanii jaarsi gandaa ka jala deemee qubattanii gatteessanii juun hin jiru jechuudha. Nurraa buqaanii miijanii hoteela wal afeeranii isaan enjoy godhanii jechuudha. Kun olaalgaa akkasii buqqisu jirra akkana gartee waan ati jettu bakka jijjiiru jirra jedhaniiti galtee hiltan kana walii qabee sheekotii manzaraa tana sigalee dabbaa duburaa kana laalaa oolanii jechuudha. Guyyaa dheeraa isaan ichi hoggii kun takbiir jee ka gudduu guddaatu hoggii dhuftee takbiir jee Allahu akbar jee wal jalaa qabanii dabbaa kana eegaa sigalee. Uummanni garuu uummanni isaan kana gartee itti laffa'ee qaraasisee qaariyaa baasee fi wajji rakkatee akka isaan irra sadarkaa tanarra dhufan godhe isaan guddisee asiin ga'e azaaba addunyaa argu jira jechuudha. Amma uummata Arsii buqqisaniiti, uummata Riiraa buqqisaniiti, Baalee buqqisaniiti, paarlaamarra taa'ee Baalee faarsa. Sigalee. Faarsee bulaan akkam jaa warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Sigalee. Warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Inni quban qaba. Ana dhageeffadhu Abiyyi waan PP keessatti deemu lilmee lafa buute beeka. Eenyu akka jeefame, eenyu akka buqqa'uu qabu, eenyu akka gartee misoomaan baalagizeen keessatti ijaaramuu qabdu, eenyu hawaasni kun akka duwidii cituu qabu karoorri wadala gaggennu Abiyyi. Shimallis Abdiisaa waan Abiyyi jee haadha mana isaatii wajjin rafiyyoo jeen hayyama haadha mana isaatii wajjin rafuu namicha kanarraa fudhata jechuudha. Akka namatti ilaalu. Roobeetii biyya bulchuu jiraa. Ashaangulittiidhaatu biyya bulchuu jiraa gaafa gartee walgairra jiru san dhuguma. Ashaangulittii isaati. Ashaangulittii tana bari yoo feetanii iyyisiifta, yoo feete ta hooflaa ergita, yoo feete ta jaalalaa ergita, sumaatu akka fedhe godhaa bara ashaangulittii. Akkas jechuu isaati si gala. Dhuguma isaati maas ashaangulittuma biyyiiti jechuudha. Waa takka keessa hin jiru. Amma namni gariin barbaala giseen maarreedha, miitirkishoodha, maarree hara shawaa kanaa shawaan namni akka isin rakkachuu jiru, namni akkasii buqaa jiru, namni akkasii jechiin irraa saamamaa jirtu. Namni akka shawaa azaaba keessa jiru hin jiru. Na amanitan. Karaa garba gurraachaa, karaa huyyuu, karaa maalii kana, karaa gartee buraayyuu kana yoo deemte amma aamboo. Ilmoo mana keessa teessu manarra diiganii manaa wajjin ajjeefne irra deemanii macalaasan. Garuu faarsee bulaa maal godha finfinnee taa'ee farshoo quufee maaliin dhaadata aamboon dhaadata jechuudha. Uummata Oromoo gad dhufeeti bar uummata shawaa kanaatu aangoo qabatee akkatti Oromoo cunqursu jira asii injaasii wajji taa'ee akka waan sii gaddu. Garuu immoo namni akka shawaa azaaba keessa jiru hin jiru beekamu. Saniifuu kana hunda kan godhe tokkummaa keenya dhaba. Namichi tokkummaa keenya irratti hojjete.
Tokkummaa keenya diigurratti hojjete garuu hayyoonnii fi beektotaa fi wallaaltonni illee gabbaanee mari'anneeti waan kana dafnee dhaabuu dandeenye malee si gale silaa akka bilziqinnaan ilmi gartee karaa dhufe nu karoorfateen wanni Oromoo jedhamtu hin jirtu. Uummanni bakka bu'oonni naannoo sanii ka bakka uummanni buqqa'u jiru ka baalee bakka bu'ee jira. Bakka bu'aa paarlamaa jee achi taa'u jiru jira. Deebiitu argamaa fi miti. Warra gartee abbichuun quban qabu jiru kana akka inni quba qabu mirkaneessuufi. Jimaa Harargeemma duraan shimallisii godhu jira. Shimallisiitu kana godhu jira jaaniitii gartee kijiba godhan. Dhiibbaa gooneeti paarlamaa keessatti mamma qophee akka dubbatu akka isa gaafatu kallattii hin goone jechuudha. Deebisaa inni deebise gartan. Deebisaa inni deebise gartan. Jimaan ilkee namarraa fitu jira. Maarree fitu jira. Jimaa haa dhabamsiifnu jeeti. Deebisaa inni deebise. Jimaa haa dhabamsiisu jiru. Jimaan akkan guddanne haa godhu jiru. Abiyyi ta'uu uummataa mirkaneessine jechuudha. Silaa osoo gaafiin sun ichi keessaa ka'uu baatte. Silaa osoo dhiibbaan godhamtee gaafiin sun ka'uu baatte shimallisumaa godhu jira. Ifiif daldalatuu barbaada. Ifiif kana godhuu barbaada jenneetuma nuti. Sigale miskinticha farshoo isaa dhugee asii ciisee dhuufuu yaasu kana wajji yeroo teenya gubnaa jechuudha. Sigale shimallis dhugee rafee dhuufuu yaasee ka'ee waan qaallichi godhuun malee waa takka wanni inni harkaa qabu hin jiru. Maasaan jedha ergama. Amma amata kana gibira dachaa isinirra dabaluu ta'an. Maaliif Arabi Mireetu maallaqa duraan cuftuu san dhiiftee jirtimma. Amma isinirratti gartee isinirratti wanta tahaa jiran isinirratti gibira kana akka ajaa'ibaa isinirra dabaluudhaaf mariin gaggeeffamaa jirti. Waan isin bu'u ta'u gibiraan. Waan isin bu'u ta'u ajaa'iba gootanii. Ajaa'iba gootanii. Saniifuu uummanni keenya wanni godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeeffatanii ifin kaadireef kaabinee kanallee ifi qabdanii dammeeffachuu danda'uu qabdan. Ulee inni namaan dha'u tana kee godhachuu qabdaa jechuudha. Akka fannooma hayyoonni Oromoo fudhatee fannoo fi godhachuu jiru kanatti akka TPLF keenya godhachuu jirrutti akka Isaayyaas Deengadda Abiyyi hojii dhaabbatu keenya godhu jirru kanatti si gale keenya warra ulee inni namaan dha'u tana keenya godhachuu qabnaan isin jaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nagaan naa jiraadha viidiyoo kan masheer walii godha sagantaatti aantu nagaa walitti jaanutti sagalee walii